Premier League torbeen 11ffaan jalqabuuf jedha. Isa dura garuu oduuwwan gaggabaaboo tokkoon isinitti hima. Ruben Amorim erga leenjisaa Manchester United ta'ee yeroo jalqabaatiif leenjisaa jabaa ji'a kanaa ta'uun filamee jira. Badhaasni kun United keessatti kan jalqabaasaaf ta'uu isaati jechuudha. Oduu gaariin biraa Manchester United keessatti dhaga'ame immoo Bryan Mbeumo kan ilaallatudha. Bryan Mbeumo taphataa jabaa Premier League ji'a kanaa ta'ee filamee jira. Sababni isaa galchiiwwan sadii lakkoofsee kubba tokko immoo mijeessee kennee jira. Ruben Amorim leenjisaa United ta'ee taphoota sadii kan walitti aansee injifate ji'a xumurame kana keessa ture. Ruben Amorim badhaasa kana mo'achuu kan danda'e leenjisaa Arsenal Mikel Arteta kan akkasumas leenjisaa Bournemouth fa'aa caaluun ture. Manchester United keessaa osoo hin bahiin odeeffannoon biraa jiru immoo taphaa Premier League torban 11ffaatiin Tottenhamiin kan morkatan ta'a. Kanaaf taphattoonni Manchester United hunduu qophii ta'uu leenjisaan isaanii ibsanii jiru. Tottenham bara dorgommii darbe keessatti Manchester Unitediin kan morkate yoo xiqqaate taphoota 4 keessa hunduma isaa mo'atee jira. Kan dhiyeenyatti yaadannu immoo taphaa waancaa Europa League kan Tottenham yaalii tokko qofa taasisee galchii tokko lakkoofsee waancicha ittiin injifatee ture. Kilaboonni lamaan garuu sadarkaa walitti aanuun kan isaan xumuran. Kana irra aanuudhaaf Amorim qophii ta'uusaa ibsee jira. Miidhama taphataa haaraa hin qabu. Taphattoonni keenya kan baranaa kan bara darbeerraati adda. Isa bara darbeerraa adda kan isaan taasisu immoo ofitti amanummaa isaan bara kana qabanidha. Kilaba kamiyyuu mo'achuu akka dandeenyu mirkaneessaniiru jechuun Amorim dubbateera. Gama biraatiin dhimmi Cristiano Ronaldo tibba kanaa haalaan qoodamaa ture. Gaafiif deebiin Piers Morgan wajjiniin taasisee ilaalchisee jechuudha. Manchester United haala gaariirra hin jiru. Caaseffamni bulchiinsa isaas gaarii miti. Dogongora kana keessaatii bahuu qabu dhaabbatanii of ilaaluu qabu jechuun Cristiano Ronaldo haala bulchiinsa kilabichaa qeeqee ture. Kanaaf Amorim deebii yeroo kennu yeroo darban keessa dogongoroota adda addaa hojjenneerra. Amma garuu sadarkaa gaariirra jirra. Sababni isaa hoggansa dabalatee haalli tapha keenyaas jijjiirameera jechuun dubbateera. Taphoota Premier League torban 11ffaa eegaman keessaa dursaa liigicha Arsenal ammas injifata jedhameeti kan eegamu. Bara kana gara liigichaatti kan guddatee fi leenjisaa fi abbaa qabeenyaa dargaggeessa kan qabu Sunderland morkata. Sunderland Chelsea illee kan injifachuu danda'edha. Amma darbii London kanaan Arsenal qophii jabaa taasisee dursummaa isaa itti fufsiisuun boqonnaaf akka bahan ni eegama. Oduu Arsenal keessaa osoo hin bahin immoo Gabriel Jesus gara shaakalaatti deebi'ee jira. Kilaba keenya keessatti dhiibbaa gaarii fida jennee isa eegna jedhe Arteetaan. Sanbata duraarra taphoonni eegaman Everton Fulham wajjiniin morkata. West Ham immoo Burnley wajjiniin akkasumas Sunderland Arsenal kaasnee jira. Chelsea immoo Wolves kan haala rakkisaa fi sodaachisaa keessa jiru wajjiniin kan taphatu ta'a. Sanbata guddaarra Aston Villaan Bournemouth morkata. Kilaboonni lamaan haala gaariirra jiraatanis gahumsi bara kana Bournemouth argisiisaa jiru ajaa'ibadha. Brentford Newcastlein kan morkatu yoo ta'u Crystal Palace Brighton wajjiniin morkatu. Nottingham Forest leenjisaa lama bara kana kan gaggeesse immoo Leeds Unitediin kan morkatu ta'a. Taphni jabaan torban kana eegamu tapha Manchester City fi Liverpool gidduutti gaggeeffamudha. Taphni kun haala Premier League bara kanaa kan murteessu yookaan waan namatti argisiisu ta'uu ni danda'a. Sababni isaa taphattoonni jajjaboon Manchester City miidhamarraa deebi'anii jiru. Gahumsi Phil Foden argisiisaa jiru. Galchii lakkoofsuun Erling Haaland Ryan Cherkin sarara gidduu irratti gahumsi argisiisaa jiru Manchester Cityin deebi'ee ka'aa jiraachuusaa kan namatti argisiisudha. Gaaffii yookaan rakkoon yoo jiraate sarara ittisaa Manchester City qofadha. Kun immoo faallaa kan Arsenal jechuudha. Gama Liverpool walitti aansee taphoota 4 mo'amuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee Champions League irratti galchii tokkittiidhaan Real Madridin injifatee jira. Tapha lama walitti aansanii mo'atanii jechuudha. Tapha kanaatiif qophii akkamii taasisa Arne Slot kan jedhu waliin kan ilaallu ta'ee taphni jabaan Manchester City fi Liverpool gidduutti gaggeeffamu haalaan ni eegama. Gama lamaaniin miidhamni taphattoota murteessaan hin jiru. Garuu gama Arsenaaliin Gyökeres torban kana waan taphatu miti. Odeeffannoo ispoortii gaggabaabinaan kan torban kana fakkaatu.